C++ Afaan Oromootiin Kutaa Arfaffaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, baga nagaan dhuftanii isiniin jennaa. Yeroo darbee sagantaan suur-sagalee keenyaa kutaa sadaffaarra qaqqabee ture. Har'a kutaa arfaffaatti darbinaa jechuudha. Kutaa sadaffoo irratti kan nuti wal faana ilaallee variables jechuun maal jechuudha, jijjiiramaa jechuun C++ keessatti maal jechuudha kan jedhu ilaallee turre. Koodiin keenya immoo kutaa lammaffoorra ture. Amma koodiin keenya kutaa sadaffoo ta'a. Sagantaan isaa immoo kutaa arfaffoo ta'a jechuudha. Ani kan hin qopheesse Salamoon Gannanan jedhama. Daqiiqaawwan murtaa'an hafaniif wal faana turraa. C++ built-in operators warri jedhaman kun eenyu isaan? Barreeffama bareedduu tokko kan buufadhe jira intarneetii irraa. Barreeffamni sun operators in C++ jedha. Hiikoo isaa akka kanatti eegala. An operator is a symbol that tells the compiler to perform some actions. So maal jedhaasitti operator jechuun compilerii C++ keessanii akka hojii wayii dalaguuf yookiin akka variable isaa irratti yookiin kondishinoota garaagaraa irratti haalota garaagaraa irratti wayii dalaguuf kan hajaju jechuudha. So walumaa galatti operatoroota gosa garaagaraatu jira. Operatoroonni sun maal fa'idha kan jennu ilaaluudhaaf operatoriin inni jalqabaa arithmetic operators jedhamu. Arithmetic operators. So what arithmetic operators jedhaman kun ida'uu, hir'isuu, baay'isuu, hiruu, haftee fi variable tokko qofa irratti immoo kan hojjetan ida'uu lamaa fi hir'isuu lama warra of keessaa qabanidha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf variable keenya yoo as dhufne integerii gosti isaa kan integerii ta'e maqaan isaa x kan ta'e int x jennee ittaanee ammas int y jennee akka kanatti yoo declare goone ittaanee gatii isaanii xaan 5 yookiin 5 jechuu dandeenya. Yaan 10 yoo jennee amma C++in variable gosa isaa int ta'e nuuf himeera. Gatii immoo 5 jedhamu kana fuudhee memory keessa irratti bakkee kun reference ta'eera nuuf kaa'ee jechuudha. Wanta kana haala birootiinis barreessuu dandeessu yoo barbaaddanii. Fakkeenyaaf qoba isaanii int x, int y jechuu dhiistanii int x y jechuu dandeessu. Akka kanatti ni danda'ama. Akka kanattis achiin gatii isaanii qoba akka kanatti kennuu dandeessu. Sababni isaa lamaan isaaniiyyuu gosti isaanii integerii waan ta'eef jechuudha. So arithmetic operatoriin binary operator warra jedhaman keessaa isaan tokkodha. Maal jechuudha? Binary operator jechuun operandi lama irratti kan hojjetan yookiin immoo jijjiiramaa variable lama irratti kan hojjetanii jechuudha. Fakkeenyaaf lamaan isaaniiyyuu x fi y integerii waan ta'aniif gatiin ida'ama isaaniis hiruu isaanis gatiin ida'ama isaanis baay'isuu isaanis integerii waan ta'uuf int z jechuu dandeenya jechuudha. Gatiin hiruu isaanii garuu kan gara biraa waan ta'uuf gatii isaa double kan jedhu keessatti yoo keewwanne irraa wayya jedhee yaada. So z jechuun x ida'uu yaati.
So asitti gatii isaa C out Z jechuu dandeenya. Kun amma hidha'uudha jechuudha. Akkuma kana Z'n xaa hir'isuu yaa jennee gatii isaa ilaaluu dandeenya. Gatiin isaa ammas yoo barbaanne Z'n xaa baay'isuu yaa jennee gatii isaa akka kana ilaaluu dandeenya. Maaltu nuuf hama? Da'uu hir'isuu baay'isuu hiruutu nuuf hafe. Z'n xaa hiruu yaa jennee gatii isaa iskiriinitti nuuf ergechaa ni jira. Akka kanatti haftee isaas baruu dandeenya. Z'n xaa isheen parsantii fakkaattu kun maal jedhamti? Moodulus jedhamti. Moodulus jechuun lakkoofsi tokko lakkoofsa biraatiin hiramee haftee hafu jechuudha. So akka kanatti gatii isaa baasuu dandeenya. Kanarra kan hafee warra qoba isaanii jiranidha jechuudha. So isaanuma kana mee gatii isaanii haa ilaallu. Seevaa goonu akka achiifnu raanaa goonu. Okay, asitti seeraan akka sirriitti mul'atuuf mee itti aanee kan dhufu akka sarara haaraa ta'uuf end line asitti zaan jennee akkasuma asitti ammas zaan end line end line ishiin jedhamtu kun sarara haaraa irratti akka iskiriin irratti yeroo isin mul'isu sarara haaraa irratti akka mul'isuuf sababni isaa asitti yoo argitan 15 jedhee negative 5 jedheetu walumatti mimmicidhekseetu nuuf fide waan ta'eef hubachuudhaaf rakkisaadha. Kanaaf akkana gochaa jiran mara deebi'e. Zaan end line jennee jechuudha. Amma kana ol kaawwannee yoo kaachifne gatii maal dhufaa? Gatii kanaan nu dhufaa jechuudha. So inni jalqabaa xaa da'uu yaa 5 fi 10 walitti 15 nu dhufee, inni lammaffaa xaa hir'isuu yaa meeqa nu dhufee? Negative 5 nu dhufee, xaa baay'isuu yaa 50 nu dhufee, xaa hiruu iyyaa 5 yoo 10 firre duwwaadha qaqqaba. 5 yoo 10 firre hafteen 5tu nu qaqqaba jechuudha. Kun binary operator kan arithmetic operator jedhamu sanadha jechuudha. Yeroo tokko tokko ammoo warri arithmetic operator kun yeroo isaan unary yookiin immoo akka kana fakkeenyaaf ammasitti xaa fi yaadha walitti daane operandi lama irratti hojjechaa jira jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo operandi dhum tokko irratti bakkeen hojjechuun nurraa eegamu jira. Fakkeenyaaf xaa jechuun xaa da'uu. Kana jechuun maal jechuudha? Xaa jechuun xaa da'uu tokko jechuudha. Akkas
Fakkeenyaaf asitti yaa jechuun yaa hir'isuu. Kana jechuun maal jechuudha? Yaa hir'isuu tokko jechuudha. Kan agarsiisuudhaaf akka kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana qofaas miti. Fakkeenyaaf maybe zaa jechuun hir'isuu xaa yoo ta'e kun maal jechuudha? Zaan xaa hir'isuu tokko jechuudha. Inni kun dura dhufe, inni kun booddee dhufe, hiikoon isaanii tokkuma, garuu inni tokko amma riizaltiin isaa yookiin bu'aan isaa argamutti intudha. Fakkeenyaaf amma xaayyoo 5 taate hir'isuu 5 jechuun 5 hir'isuu tokko 4 miti. So 4 kana innasuma arganna. Asitti garuu yaan 10 hir'isuu jechuun gatiin isaa 9, 10 irraa tokko hir'ifnu 9, garuu gatii isaa opereeshinii tokko booddee argannaa jechuudha. Garuu gabaabumatti warri kun hiikoon isaanii, warra akka kanatti jiran hiikoon isaanii san agarsiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun xaa ida'uu tokko jechuudha. So warri kunis naanna'ee ida'uun isaanii tokko lamaa ta'u malee gatiin isaanii hojiin isaanii hojiidhuma walitti ida'uu fi walirraa hir'isuu ta'a jechuudha. So fakkeenyaaf asitti dhufnee xaan nama gatii xaa osoo baafne meeqa taati? Xaan jalqaba 5 turtee 5 irratti tokko gaaf daballu 6 taate, as dhufnee 6 irratti tokko daballe, so gatiin xaa 7 taati jechuudha. Kana ol keenya yoo itti fufne xaan 5 jedha. So gatiin xaa meeqa nu dhufte? 5 dhufte. Rakkina qabna jechuudha. Rakkina dogoggora wayii humneera. Dogoggorri nuti humne maanni yuunarii opereetarii kanarratti xaa jechuun jenne. Xaa jechuun xaa ida'uu jenne. Garuu akka kana miti. Kana jechuun fuuldura kanatti kan hin barreesse xaa jechuun xaa ida'uu tokkooti jechuun kana faana osoo hin ta'in kana faana wal qixxaataa jechuudha. Kanaaf rakkinni isaa. Kan kanaas akkuma sanatti akka kanatti yoo balleessine gatii sirriitti argachuu qabna jechuudha. So kanaaf effektii inni kun qabu, xaa ida'uu jedhu kun qabu quba ilaaluudhaaf iddoo kanatti dhufnee xaa yoo jennaan kana ol keewwannee as deemnaa. Ishii kana akkatti cufuun irraanfatina. So amma gatii akkamii nu kenna haa ilaallu. Amma asirratti xaan keenya 5 turte, kana jechuun xaa ida'uu tokko waan ta'eef xaan keenya 6 nu dhufe jechuudha. Taanee ammoo hir'isuu xaa kan jedhu kunis xaa kanaan hir'isuu qaba. Maal jechuudha? Kana jechuun kunis xaa walitti ta'a, xaa hir'isuu tokko jechuudha. So 6 irraa tokko gaafa hir'ifnu 5tti deebi'a.
Garuu deebinee immoo da'uu xaa waan jenneef inni kunis xaa jechuun xaa da'u tokko waan ta'eef deebisee jaanu jalaa godha jechuudha. So gatii isa kanaa soosama qofaatti baafnee ilaalle xaadha kana ol keewwannee osoo raangoonee kan inni sila siin jechaa ture sanaan agarsiisaa jechuudha. Xaan isheen jalqabaa 6 dhufte sababiinsaa 5 waan turteef 5 da'uu tokko 6. Xaan isheen lammaffaa 5 ta'uu qabdi sababiinsaa 5 hir'isuu tokko 5. Isheen sadaffaa immoo da'uu tokko waan ta'uuf 6 taati jechuudha. So warri kun unary operator jedhamu. Unary operatoriin kunii fi kun unary operator irratti kunii fi kun wal qixaadha. Kuniif kun wal qixaadha. Asumaan mee al tokko gatii yaa haa ilaallu. Yaan yaa ta'a yoo jenne ol keewwannee deebinee yoo kaachisneen yaan 9 taate meeqa turte 10 turte sababiin nuti yaarraa tokko buufneef 9 taate jechuudha. So kun arithmetic operator isa jedhamu sanaa jechuudha afaan warra Ingilizii kanaan. Haaluma wal fakkaatuun operator inni gara biraa arithmetic taanee yeroo baay'ee kan nuti qabnu relational operator jedhama. Relational operator jechuun wantoota lama kan wal dorgomsiisuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf amma xaa fi yaa qabna. Kanaaf zaa jechuun jennee xaa akka kana yoo jenne maal jechuudha kuni xaa fi yaan wal qixaadha jechuudha. Kana jechuun xaa fi yaan wal qixaa jechuudha. Fakkeenyaaf zaa jechuun dhiisnee karaa biraa wanta kun dhugaa yookiin soba ta'uu waan danda'uuf kanaaf daataa taayipiin nuti yeroo wanta dhugaa yookiin soba ta'e itti evaluate gochuudhaaf fayyadamnu biul waan ta'eef biul g jennee as kana g finnee dhugaa moo soba yoo jenneen gatiinsaa gaa ta'a jechuudha. Kun amma maal nu fida ilaallu. Duwwaa nu fida. Duwwaa jechuun yeroo hundumaa C++ keessatti soba jechuudha. Tokko jechuun dhugaadha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti amma kana mirkaneessuudhaaf xaadhaaf 10 yaadhaaf 10 osoo kenneen as deebinee waan kana ittiin ilaallee dhugaa moo soba jedhee tokko nu kenna iddoo kanatti jechuudha. Tokko jechuun dhugaadha sababiin isaa jarri lamaan wal qixa waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf ishiin kun xaa fi yaan wal qixaadhaayi kan jedhu sana ittiin ilaaluudhaaf kan nu gargaartudha jechuudha. Kun asumatti gara koomentiitti jijjiirreeti akka kanatti. Operatoriin gara biraa ammoo gaa jechuun xaan irra guddataa yaa. Xaan yaa irra guddataa jedha. Yoo xaan hin caala ta'e gaan kun tokko taati. Yoo xaan hin caalu ta'e gaan duwwaa taati jechuudha. Operatoriin gara biraa ammoo
xaan irra guddata yookiin wal qixxaata yaa. Kunis xaaf jaadhaan wal bira qaba. Isaan lamaan wal madaalchisaa jechuudha. Haaluma kanaan ammas fakkeenyaaf gaa jechuun xaan irra xiqqata yaa. Itti aanee ammas xaan irra xiqqata yookiin wal qixxaata yaa. Yeroo waan kana barreessitan wal qixxaataan dhumarra dhufti. Ka gara biraa immoo xaan waliin qixxaatu yaa. Amma osoo kana evaluate goone maal godhaa dhumarratti jalqaba isa kana evaluate godhaa gatii isaa isa kanaan bakka buusaa garuu dhumarratti kana evaluate godhaa waan ta'eef gatiin nuti argannu gatii evaluation isa kanaati. Maalumaaf amma gaa jechuun xaaf jaa waliin qixxaatanii jedhee asitti waan kaafii jiruuf wanti sun immoo dhugaa waan ta'eef tokko nuu baasaa jechuudha. Kaachisnee suuraan goone tokko nuu baasaa jechuudha. Kun dhugaa moo sobaa tokko nuu baasa. Sababbiin isaa xaafiyyaa wal qixa miti jechuudha. Haaluma kanaan fakkeenyaaf osoo kana akkana jijjiiree xaan irra xiqqata yaa. Kunis dhugaadha. Sababbiin isaa gatiin xaa keenyaa 6 gatii yaa 9 waan taateef kanan naaraan gootan kunis dhugaa isin dhufaa jechuudha. Osoo asitti garuu irra guddata taasisee soba dhufa. Soba jechuun immoo 0dha. Asitti akkuma argitan 0 nuu fidee jechuudha iddoo kanatti. Warri kun maal jedhamu? Logical relational operators jedhamu jechuudha. Isaan kanaan alatti ammoo